Ashama akka fuuni jirra jirtu hordoftoota chaanaalii Araarsee nageenya rabbiitti jirtan isiniif haa ta'u isiniin jecha arras immoo viidiyoo isinii qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo sirriitti nuuf ta'u sirriitti kan nu bareechu jechuudha. Kanarraa chaanaalii kiyya warri haaraa taatan laayik, sabskiraayib, sheerii naa gochuu hin dagatina. Arra immoo viidiyoo fuula keenyaaf ta'u isinii qabadhee dhufeen jira. Innis maal akka ta'e viidiyoo isaan gadhumatti nu wajjiniin turan isiniin jedha. Kiyaara fideen arramoo kiyaara raay fuula keenyaaf kan ta'u xalaadhaaf kan ta'u buguriidhaaf kan ta'u nexxabxaabii fuula keenyarra kan jiru kan ta'u kan nu diimessu sirriitti kan nu bareechu jechuudha. Kiyaarri jechuun kun kiyaaradha addunyaa irratti kan jaalatamedha. Kanaaf amma dhumaatti nu wajjiniin tura akkamitti akka hojjennu nu ilaala. Asitti kukkutanna jechuudha. Kiyaaradha kuni. Egaa akkasitti kukkutanneeti booda indaabna jechuudha. Indaanna bishaan burcuqqoo walakkaa jechuudha. Tole daakeen jira jechuudha. Eegan daakeetii booda akkasittiin bishaan akkuma isinitti agarsiisetti eegan daakeetii booda akkasitti bishaan saabichaadha kan nuti barbaannu. Akkuma argaa jirtani bishaan saabichaadha. Isaan booda zayitoonidha kuni wayin immoo weeraa zayitiidha. Manka sukkaara tokko manka ishii xiqqoo tokko jechuudha. Lamatti godhanna. Egaa gooniitti booda sirriitti waliin dhaanna. Egaa sitti booda kun nishaadha jechuudha afaan Arabaatiin. Nishaa yookiin immoo daakuu boqqollooti akkuma argaa jirtani. Manka shorbaa yookiin manka isa guddaa tokko itti naqanna jechuudha. Isaan booda akkasitti waliin dhaanna. Kuni fuula keenyaaf xalaadhaaf kan ta'udha. Daqiiqaa 5 lafa tursina jechuudha. Egaa hojjenneeti booda akkuma hojjennee hin dibannu daqiiqaa 5 lafa tursuu qabna. Kun xalaa fuula keenya hin diimessaan nexxabxaabii fuula keenyarra jiru wanta gugurraacha akkas fuula keenyarra jiru hunda isaa nurraa balleessa jechuudha. Daqiiqaa 5 lafa tursitu jechuudha. Inni yoo fi isaatii hin furdataa amma xiqqoo ishii bishaan ta'ee jira. Tole hiriyoota kiyya daqiiqaa 5 akkuma dura isiniin jedhe dura bishaan ture akkuma argaa turtanii daqiiqaa 5 akkasitti lafa turseen ture ofii isaatiiyyuu furdata jechuudha. Garuu yoo isin jala didee qallate daakuu boqqolloo san isiniin jedhe itti dabalachuu dandeessu isiniin jedha. Kanaaf akkasitti qallaadhumatti kireemii hojjedheen jira jechuudha. Sirriitti fuula keenyaaf hin bareessa jechuudha. Fuula keenya xaalaan illee fuula keenyarra yoo jiraate akkuma dura isiniin jedhe wanti gurraachi fuula keenya nexxabxaabii wanta adda addaa nurra jira. Sirriitti fuula keenyarraa nu qulleessa. Wanti fuula keenyarra kan bisu hin jiru sirriitti nu bareecha jechuudha. Akkasittiin qal'aalumatti kireemii mana keessatti hojjetachuu dandeessu. Waan mana keessatti argamudha. Naannoo keenya waan jirudha jechuudha. Akkasittiin hojjetachuu dandeessu. Isin fuulduratti dibadheen isinitti agarsiisa. Amma dhumatti nu wajjiniin tura. Tole hiriyoota kiyyaa deebi'ee dhufeen jira. Akkuma dura isinitti agarsiisetti daakeen jira jechuudha. Qal'aalumatti akkasitti kireemii bareedaa kireemii akkana hojjennee jira jechuudha. Harka keenyaanii sirriitti fuula keenyaaf kan ta'u jechuudha. Sirriitti fuula keenya bareessaa hin diimessaa yaa'u kiyaar immoo kan jaalatamedha jechuudha. Miidiyaa irratti iyyuu sirriitti qulqullina keenya eega jechuudha. Fuula keenyarra wanta jiru hunduma isaa nurraa qulleessa jechuudha.
Kanaaf sin fuulduratti dibadhee isinitti agarsiisa. Akkasittiin eega dibattaniiti booda daqiiqaa 20 ofirra tursuu qabdu siniin jedha. Waan tokko sodaatina wanna nama godda'u miti nu fayyada malee wanta tokko wanta fuula keenyallee hin godda'u. Maaliif nyaata keessatti illee wanta argamudha waan ta'eef wanta hin beekamne miti jechuudha. Waanuma beeknudha nyaatama. Nyaataaf illee kan ta'udha jechuudha. Kana jecha fuula keenya miidhaa laata jettanii hin sodaatinaan siniin jedha. Warri xalaa qabdan batalee itti fayyadamaan siniin jedha. Torban tokko keessatti sinirraa balleessa xalaa siniin jedha. Kanaaf akkasitti itti fayyadamuu dandeessun siniin jedha. Waanuma nu biratti argamudha. Akkasitti daqiiqaa 20 ofirra tursuu qabdu. Akkasittiin daqiiqaa 20 ofirra tursaan siniin jedha. Amma dhiqadhee deebuutti na wajjin tura. Ishi roota kiyya kanoo dhiqadheen jiran siniin jedha. Akkuma argaa jirtani qalaalumatti fuula keenya akkasitti bareeffannaan siniin jedha. Sinillee akkasumatti itti fayyadamuu dandeessuun siniin jedha. Kanaaf akkuma argaa jirtan kanatti siniin jedha. Kanaaf itti fayyadamuu dandeessu. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebi'utti turtii gaarii.